سياقا ويرقانكو هنده المانما نمني إسلامته نما فيلتما في الماتر كباسين شومن علمنما إني نمني شومي نمو ما شارما نما ربي شومي موتي نرزيف سما قرآن أنو فيلتي أمنتي إسلاما ننجده ورضيت لكم الإسلام تايتها انشارمني لبداس رحمن والله كسما فدو قلبي داني نبدا افتديني رحمتك ديني نهودن ربي قالك قلتي غافا اسلام من بكديمو غه ومن هرغر كابدي دميا ارغوفتا غافا مقرب قلتي غافا وانت وينو هندي بكغه غافا دينين كلين كان خالقاتي غافا قول ربي وانو في قلقه ظالمني خاهني أكن جرقه إنساني صدا مليون قلي قبه يا قمتشونا ما همرين أجقه ربي نسافته أرقين أسريديني نبدا أفتديني رحمتك تيني Sooma Ramadaanaa sababeeffachuun waajjira muummicha ministeeraatti guyyaa kaleessaa sagantaan afxiraa kutaa hawaasa harka qalleeyyii ta'aniif qophaa'ee ture. Saganticha irrattis dureewwan mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa akkasumas gaggeessitoota dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee, ulaamaawwanii fi aangawoota mootummaa argamaniiru. Namootni sagantaa kana irratti hirmaatanis yaada kennaniin sooma Ramadaanaa ji'a waliif ajajamuu fi waltumsuuti jedhanii gama kanaan hojiin muummichi ministeeraa hojjetan hundaaf barnootadha jedhaniiru. Kanaaf namni hunduu wal gargaaruu fi waltumsuu isaanii irraa barachuu akka qabus qaamanii gaggeessaa ofii waliin sagantaa eebbifamaa akka kanaatti dabarsuun immoo waan seenaatis jedhaniiru. እንደዚህ አይነት ዝግጅት ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር አብረን ማሳለፋችን ራሱ ለኔ እንደ አንድ ታሪክ ነው። ለኔ ሰገንታ ከነ ፈካቱ ሙሜ ሚኒስትራ ወሊን ደበርሱ ኬኛን አከ ሴና ቶኮ ተለቃ አናፍ ሴና ጉዳዳ ከናን ጭነት የሙ ሙሜ ሚኒስትራ ዱሪ ብያ ታአኒ ወሬን አከ ኬኛ ወሊን ገደፍ ዲብሰኒ ኖሊን ደበርሱ ኢሳኒቲፍ hangam akka isaan waa'ee keenyaaf yaada agarsiisa. Kanaaf baay'een guddisee isaan galateeffadha. እጅግ በጣም አድርጌ ነው የምሰጠው። ልጆቻችን ይዘን የመጣ ነው። ijoollee keenya waliin dhufnee galanni isaaf haa ta'u kan qabu isa hin qabneef qooduu baranne mana tokko yoo deemne shorba argachuuf hin ulfaatu mana isa tokkotti ammoo irraa hafaadha. Kanaaf walii qoodanii waliin dabarsuun jireenya boruufis ta'ee boqannaa sammuuf waan gaariidha. Kanaaf hawaasa keenya waliif yaaduuf waliin nyaachuu akka qabaniin gorsa. ተሳስቦ አብሮ በልቶ መኖርን ነው ለህዝብ መመክረው። Akka barsiisaa amantaa Islaamaatti kan hin qabneef qooduun jaalala itti agarsiisudha gara laafummaadhas. Karaa kanaatiin gochii muummichi ministeeraa jaalala barsiisuudhaas jedhu hirmaattonni kunneen. የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፍቅርን እያስተማሩ ነው። kabajamoon muummee ministeeraa keenya jaalala barsiisaa jiru. Inni gubbaa jiru yoo akkasiin fakkeenya ta'u kutaan hawaasaa goda jirus wal jaalata waliif garaa laafaa jechuudha. Kun muummee ministeeraa keenyaaf kan jalqabaa miti. Isaan mana haadha hiyyeessaa ijaaru kan waan ittiin jiraatu hin qabneef maaddii qoodu. Kun ammoo hanga makkeessaan lammii isaaniitti siqanii jiran irraa hubanna. Isaan dursaa abdii dhaloota boriiti. Kanumaan isaanirraa hubadhes. ለወደፊት ላለው ለትውልዱ ትልቅ ተስፋ ነው የሰነቁት ውስጤ ማለት ነው። Gaggeessaan biyya tokkoo akkaataa kanaan hawaasa isaatti of deebisee bira dhaabbachuun ammoo hariiroo hawaasaa fi mootummaa jiru cimsuu keessattis gahee inni qabu olaanaadha. እንድናሳይ ነው አንድ የሀገር መሪ kun maal nutti agarsiisa nuti nyaannee bulla nuti waan dhugnus qabna jedhanii isa hin qabneef yaaduu isaaniiti. Kanaaf gochaan isaanii kan calaqqisiisu dureen biyyaa waan isa irraa eegamu bahataa jiraachuu isaaniiti. Nutis akkuma isaanii kana waan nurraa eegamu barree wal bira dhaabbachuu akka qabnudha. Sagantaa akka kanaa qopheessuun kutaa hawaasaa marti akka waliin dhaabbatuufis muummichi ministeeraa ergaa dabarsaniiru. namni rabbi tamani abbaa fedhe jaala walittiin qixxaatu jedhe rabba faaruun kan rabbiiti yoo nama mufaarse diini isa haqee kanarraan nu geesse galata kee qalbii keenyarra nu keesse ni'ima islaamni qabu hin fitu odeesse qalama miliyoona meeqatu barreesse diini fakiira waan qabne kan hiyyoomse diini sooressaa fi hiyyeessa wal qixxeesse
كان دي قراجة ولتي توكمسي كان همزة بلالي ولتي بولومسي كان جالا للبو ولي كنسيسي حملة دومي كرسي لا لا قلبي داني نبدا افتديني رحمتك ديني قالني ربي دا يومي ما مهدما كان الرنبوسي كرا دين إسلاما ربي نتي قبرو كينيا توكي چما أمني إسلاما كان قمنا قما قرحاني سنبيين كينيا سكسما قبلان كينيا توكي جنان نفتو سالما سير سادين سيسايا نساتكما وهندا ولتي دي فنيون بلما لما قلبي قبوف كنم تنو نعما نمني ربي تمني هندي ورقتما صدرك إيماني قفا والجالما صدرك إيمانا كم بيك ربما إن كبو شكما أكاسي دبيني نبدا افتديني رحمتك ديني أمانو فمانو دبو دا والجالا jecha kana meeqa fageessaan alaala namni rabbi tamane abbaa fedhe jaala walittiin qixxaatu jedhe rabba laalaan namni rabbiin dhabe deegaadha wallaala addunyaadhuma irratti asiifachuu taala bora akhiraa dhaqee dandama talaala ayyaawaa wallaala maaluma godhaniif nu badhaafte diini rahmata keetii. Miidiyaan kun barsiisaa diinii Islaamaati. Sagantaaleen barnoota diinii Islaamaa kan akka Qur'aana ijaan qara'uu, tafsiira Qur'aanaa, hadiisaa fi akkuma san gorsa garaagaraa bifa salphaa tahee fi bifa namaa galuun kan qopheessu yeroo irraa yerootti akka isin bira gahuuf laayik, sabskiraayib gochuudhaan hordofaa. Akkasumas hiriyoota fi hawaasa muslimaa hundaaf sheer gochuudhaan khayr irratti hirmaadha.